kali malu semua, kali malu. Dua orang galang hari mana meni area especially kan karena nanti kabelan meni hogar dula tuh san abang meni sokan waya ada sani bagi ko sotai jar Muhammad murad bin Majid hata humo hogma ani kan mani remember 40% tidak kan yo kaman mati maybe 50% juga kan tahu kan 50% tidak ni nabi cukup jarang ini lalu kan persen dikit ban umat apa sih umat dengan macam dan deh isam 40% tidak dibahas tamu ada kan expectation is very high performance rate is very low karena tu aku urut tu ngajar itu murni kan sih kita dekat kita humna tekan kapan hoggakan murna kan baru murni kan ibarat Abdullah Rabbana karena itu warga season mau jadi revo ini kasih pun dia polis madi hogga season nama tu konda ganna ko ayote kudan ra aku dabde nama aku yo kondara to kaisa olba to kondani sun immediately when see 0.5 ko value sa par muitan no kapu pura taman kapu makan sa de ko hanga to be udut ti makati muitan no bi wanda arga to 0.5 ko sida bale therefore your performance will be 5 ko ganni ke percent to olba to ko dalaga je tu kana ko ji dalagu namari tabira haya munno ay bale ne lan debiani aramu mali sakitare arani sala kadudan do toko munni toko yo jabate chale jarahan hujir rare yo mo ni tawate misesu za ka ko ganasa hawate ifilikin so gadan do ta akawri shabian akawri royale shabian ipella fere tipella tiella fere wonni sango cina manjuma ni garu misesu ki tawatu gasan jabata de man nan yetu jarma so sai timaka udan de yetu kalau apa mungkin toko lama teh yo gaggabe karena ramai hasadan pa yo murni lacu jabatani unnatani samboda boleh maham kadan khara sadi ada ko mari dadan re mal kutu dulu de toko pa murni hado ka ubra foto kes daram merata gitu karena foto kes wani shene ati de bunju hadubat kes awo jadi wawa ya dalam dia wani tidak oh akan wan da kamare wa da bunju na makanya on dalam dia bata tapi rampo kaisa tu yani bara dari ganda bo yoni bi mali yo wala ti dachan kondal tu ol sifa kondal tu kaisa hogara kama ho kaisa ni wali dachan no de nama dida hajiru nubura da pura tu reni nama wali dachan no de nama kali su de no hogara itu kana kaisa namne pura kama tu raga siku de mere jarre pun kursi sari tu raga bu barbadan wal taisan ni bo kan de خبرة يروح الدبان كمل يا واو المديسي كيسة تمو هوجانو ده نتي دبلو ده تكون دالو ده ساري كمل يا واو جري هوجاني ما ده يو فيزيكالي ده وصل تين مكان سايت واو قدر بتو نمي كابو قادر لازم تشكين ساعة ساعة وانا دورة نبفه وما ترى كنا كموتو نما كسيت الرد ده مثلا ده بيني وكونه كاو نمي أنا كردر كنيو ده بيس نمي ده جم كنا تو كاو ده نما يجي والفايل سكون فاتي زول الفايل نوري هيا كوتا دوارني غاغامني ما ومامي ما بكاتا راكو اكن نوراغا ولا فيتي تلامدا جيراموني اغام ماجران ما بكاتا ايفولوشن بروجرس كن جيرا خايزو يا ممنون كفولا مسكاني اغام ياسكو تجيسنيس جيرامي روميا كيس تعاجو عمل دمن كانتا hanga tokko qabsoon oromoo uummanni oromoo akka itti hubatin deebi'e akka dhukkeen taane gargaaree jira oromoo sissiqaatu suutuma fardaanis ta'uu baatu miilaan xiqqoo deemaa jira maali waa sadii ta'e mootummaa jijjiirama mootummaa wajjin akkuma jijjiiramni mootummaa nu gatantarsite jijjiiramni mootummaa immoo gatantarree akka lafan dhooyne ka lafarra akka shumbuun nu gargaare waa sadii nu uumte takka oromiyaa isaa administreeshin bulchuu halammataa qubee hasadabaa biyyoota ka'u magaalaa urbanization waan sadeen kanaatu oromoo lubbuu itti baraare sila akkan dugoone oromoo qabu kenaa sadeen kana keessan seenee laala oromiyaan ka'u bulchoo gaden angoo dhugaatii dhabdu walabummaa waa murteessuunis dhabdu oromiyaan akkuma feenii taate kana jiraattu waan nu fayyadde qabdi hagaa akeen qabsoo sabaa yookiin immoo nationalist struggle keessaa akeen isaa guddaan sabati lasa والفكيش والدانجيشن to make the nation and its border congruent والقوم يجوا
Oromo duba deemee kan biraa waa sirbitu Mahmud keessa yaameeti beekii fi asoosa harargee irra baale ol buuseeti kamisee dhaqee dasee dhaqee olin bahu gaara garte olin bahu asumatti naannoo harargee kanatti warra binjaanin dabalu waan isii du'e achi keessa maal dalagu ture seeta hangi Oromoo ta'e kana jedhe samboota bara kuusan saddeettamoota keessa torbaatamoota keessa warri abaa maal godhe waan ala biraa darbuu waleessan wanni godhe daangaadhaatti godhe samboota alaabaadhaatti godhe Oromoo fi dachii isaa wal fakkeessu sun immoo heeraan lafa kaayamuu sun waan qabsoon sabaa godhatu keessa maalii fi wanni daangaa fi qabsaba takka godhuu danda'u fayyaduu maali keessattuu akka biyyaatti akka naannoo tokko ijaaramtu caasaa dantaa fi amala lammiilee walitti hidhuun dalagaa waloo takka'uu collective action jajjabeessaa jechuudha. Collective action gadi qabsoo gadi siyaasa waan nam tokkooti miti siyaasa waan guuzaa jechuudha. Siyaasa biyyaa ta free riders namni fedhetti namni xiqqaa itti bu'atee namni hedduun irraa fayyadamu tana nama kan waliin fuutee deemudha. Amalli isaa dantaan isaa eenyummaa isaa wal fakkaatu qabu. Oromoon kana jenne booda Oromiyaan kana jennee caasaa bulmaataa namichi booran jiru Finfinnee akka Addis Ababaatti Geetaachootti himurra ka Harar jirus ol kutuurra amma maal taate? Wada daangaa irraa Oromoon dhufteeti Adaamaa Saasaa Finfinnee abbuma duuraa takka Alamaayyoo jalluuf jechuudha. Afaan Oromoo akka gaarii haasa'u amma laallan biyyoo keessa nama kaasa akka gaariitti afaan Oromoo haasa'u namni Oromoo tokko gubboo halluu jalaa wal. The interest of the individual and the interest of the nation overlap akka godhu akka wal simatu godhe jechuudha. San qofaan namni kan yeroo dheeraa addaan faca'e kun akka waliin dhufee waliin baratee waliin dalagu godhe. Ka sadaffaa immoo laal gaafa illee fidaadhaa fi baaroon faan dargii raawwatu qolla tokko isanii Oromoo fayyadu yaalan sun namni keenya ka birate ka boorfaasii kana danda'u hedduu xiqqaatu jechuudha. Wanni dadhabnee jalli keenya gamna ta'uu qabu qofaa miti. Namman qabne gaafasa nama waa dalagu. Arga garuu akkan itti haaseenu garaaf itti haaseenu yaadaaf itti haaseenu dongoree kan ta'e itti haaseenu namni achi keessa garuu nama bulchu nama waa bulchuu danda'u ka wal bulchuu danda'u ka afaan Oromootiin bulchu ka akka Oromootitti bulu sirni uumame jechuudha. Kun maal godhe a national and Oromo elite Oromo bureaucratic elite akka ka'uun gargaaree jira jechuudha. Kun egaa kun hundi sadeen walirra ijaaramuun maal godhe sabboonummaan Oromoo waraqaarra katabame walleen akka katabne sun akka hidda godhatte institutionalize godhe jechuudha. Sabboonummaadhaan institutionalize godhe. Haya Oromiyaa kennee haquu eeguudhaa dhufu. Sabboonummaan or pre-industrial nationalism ka jennu if there is something like that sabboonummaan san duraa takkaa'u namni walitti dirmattuuf wal beekuu fi waliin jiraachuu irratti either blood ties sanyiitiin gosaa walii hidhamu takkaa'u wala kana keessatti jiraachuu jechuudha. Warra gammoojjiitii fi warra gaaraa warra gosa kanaa takkaa fira kanaa warra abbaa baluutii fi warra abbaa kanaa turte jechuudha. Sabboonummaan sanii sabboonummaan post industrial taate sabboonummaan ammayyaa kun immoo sabboonummaa qalbiidhaan dur qaama wal beekuudhaan takkaa qaama wajjin jiraachuudhaan amma immoo qalbiidhaan wal beekuudhaan hundooyi jechuudha. Modern nationalism kan jedhu post industrial ta'e kun sanirratti hundooyi jechuudha. Kanaaf sabboonummaan amma nuti ijaaraa jirruu fi ijaaraa turre waggoota 45 kanatti sabboonummaa baraata. Sabboonummaa baraata keessatti wanni dizaayin godhaa ture jechuudha. Amma qubeen barachuun waan gargaaru hedduudha qabdi jechuudha asirratti. Barreessuu fi dubbisuun qubee osoo hin ta'ine sabboonummaa ammayyaa ijaaruu keessatti sabboonummaa namichi booran jiruu fi kawalla jiru ka takkaa wal argin takkaa wal argullee hin teenye dantaa waliin tumsuu dandeessisu ijaaruu yoo namni dubbisuu fi barreessuu danda'e haayilee gaafa bareedaa akka kaa'e jechuudha. Waggaa qabxiilee sagal lafarra kaa'u jechuudha. Kanaaf dubbisuu fi barreessuun qofatti gahaa miti. Yoo dubbisuu fi barreessuun immoo afaan fiitiin taate carree fi maqaa waliin naqame ta'a jechuudha. Afaan fiitiin waggaa taate. Afaan fiitiin dhabanii kaan barachuun illee wayyaa garuu gahaa miti. Afaan fiitiin barachuun gaarii. Oromoof hiree gaarii akka nuti balleessineen akka alagaan nu jirullee hiree gaarii rabbi hiree gaarii maali? Dura hiree barnootaa arganne Oromoon hoggaa expansion of literacy Itoophiyaa keessa bal'inaan kan seene hoggaamatii dama kana keessa dargiidhaa eegalee sanboota galu especially formal education galu hoggaa babal'inni barnootaa dhufu qubumaan eegale jechuudha. Qubeen eegaluun sun dhaloonni jalaa dhufu akkuma jiru Oromoo dubbisi
waan mata koo laalta literacy rate kan keessatti waan ta'e nu jecha osoo hin ta'in wal baakii irraa maallaqa argachuuf wanni isaan dalagan bara kudha saddeet torbaatamii afur gaafana abaawwan faan uumaman san 12 ture jechuudha parsantii amma afurtama dhugaa hin gahee jiru jechuudha namni keenya garee haa guddifatu walakkamatti illee yoo hin dhiyoo walakkamatti illee hir'inne namni keenya harka dhibba keessa harki tokko shanaffaan takkaawuu harki tokko harki afur yoo waa barate kan taate qabsoo sumuu duratti gad jedhee suuratti bu'aa guddaadha buusaa jira jechuudha qubeen dhufuun wanni akka silaanota balleessine akka nuti daaraan taane nu gaarii tokko qubeelleen buumatee jira gama keessatti waan tokko isinitti fuudhamu kitaaba haaraa dhufe jira kitaabni haaraa nama beeku maal jaa introduction of mass schooling which is the transition of society to oral society gara literate mass culture jijjiiramu wanni inni qabaachuu danda'u it constructs identity virtually akka refugetti it is very important ta'ummaan alaalaala even as material and political incentives change or as states attempt to assimilate those populations for the purpose of securing their loyalty, a school population show remarkable tenacity in sustaining this national identity. Okay? They will vote, conceal, kill, die, even to ensure that they and those like them are ruled by those they perceive to be their own. Arka kana ngari yoti oganni oromo hundu so ke akafani. Oso ume. Wayani ni America oso koloni. Abadan afana lagan rakaun dan oromo ci wala gadu oromo ci hararge ise ka amati ci wajib dabatu. Fundamentally install be ejretu completely oromo reprogram ta ejrajetu namni kun is very important to realize tabira sadaqqa rabbi oromiyan jaramu je kubele funje kasadaqqa tanbarasu fuldure kenya secure godaju babalachu magalata kakau urbanization je dur oromon magala jira kakala ture wanni kana ta'e fakkaata magaalaa ijaaraman akka maadaa dirree keenyaan waraanni keenyaa keessa jiraatu aadaan achi keessa jirus kan oromoodhaa hin turre namni keenya waggaa guftaa kaadee dhufu itti qoflan itti namni achi keessa jiraatu yoo salphisuu barbaade malee ooyiruu waliitti gala jechuudha. Habiraa immoo sirni abbaa lafaa nama keenya lafatti hodheeti ashkara godhee magaalaa irraa dhorkee ture jechuudha. Kun hundi namni keenya akka magaalaa keessa jiratu ture. Kanarraa ka'ee godaansi baadiyyaa irraa gara magaalaa rural urban migration kan jennuun kuni kabar goonu biyya Amaaraa biyya Tigree biyya Eertiraa irraa biyya keenya dhufaa ture jechuudha. Magaalaan guddatu hoggaa warri kaabaa kan turuuf maaliif nama isaaniitti biyya bulcha afaan isaaniitiin hojii argatan jechuudha. Nama keenya irra gooftaa ta'an jechuudha. Kanaaf sun jijjiirame maal jijjiirame amma baay'inni oromoo magaalaa jiraatu saffisaan dabalaa jira maali haalli isa dhiibaa ture push factors kararraa ka'anii jiran jechuudha. Magaalaan afaanii fi ilmaan oromootiin bulan jechuudha. Jireenyi baadiyyaa hammaataa jira. Lafti rakkachuun namni gara magaalaa deemee akka dalagu fidaa jira jechuudha. Godaansi kaabaa keessattuu eegalamni keenya waa gochuu eegale. Kaabaa jaaraa isaa keessa jira jedhee cuma haban jechuudha. Kun hundi waan fidee qaba. Kun tamsa'ina uummata magaalaa jijjiiree jira. Tokkuma singansiisuudhaaf uummata magaalaa keessa jiraatu keessa bara 1984 Oromiyaa keessatti only 1.7 population used to live in cities. People in towns, right? People in towns. Sagaltamii bara 1994 dachaan ol dabalee jechuudha. Kuma lamaaf torba sagal tuqaalamatti bara 2015tti parsantii 21 ta'u magaalaa keessa jiraatu ta'a jechuudha. Oromiyaa keessatti magaalonni uummata nama 200 ol qaban millee towns jennuun kun torba qofa turan bara 1974 bara 2007 keessa 32 turan amma lama booda magaalonni 46 Oromiyaa keessa jiran gara tokkotti deeman jechuudha. Bara fakkeenya tokko isinii kennuudha. Bara 1995 hanga 2012tti magaalaan Adaamaa dhibbeentaa 87 guddatte jechuudha. Kan Dirree Dhawaa immoo parsantii 81 guddatte jechuudha. Kun jijjiirama guddaa. Kana keessa uummata magaalaa akkasitti guddisaa jiru. Kana keessa harki hedduun uummata Oromoodhaati jechuudha. Kun magaalaa jijjiiraa jiru. Kun qabsoo keenyaaf maal jechuudha. Qabsoo keenya irratti dhiibbaa maal fidu? Dur walfalmii mootummaa fi biyya ta'e qofa yoo biyya biraatti dur walfalmii mootummaa fi mormituu isaa gidduu godhamtu baadiyyaa irratti godhamaa jiru. Yoonni baadiyyaa godhamtu uummanni adda fagaatee jiraachuun daggallee jirus rixeen olaadha.
dhoksuudhaaf mijaawaa ture. Mootummaaf ammoo to'achuudhaaf iddoo rakkisaa ture. Amma baadiyyaan magaalooteeti magaalaan daggalooti. Maal jechuudha? Baadiyyaan magaalaan itti babal'atteeti teknooloojiin kunis keessa seenee karaa kun keessa seenee akka fedhetti akka duritti daggalaa miti jechuudha. Magaalaan immoo daggalooti jechuudha. Akka daggalooti. Namni kun itti galee mana dhugumaa kana keessa jira. Namni miixumaa addaan beekuun qabu daggala namaa ta'e jechuudha magaalaan. Kana hubachuu barbaachisaa taasisuu gara fuulduraa baafuu magaalaan Oromoodhaa cosmopolitan Oromoo ta'uun urbanized ta'uun Oromoodhaa maal fide? Tokkoffaa namni magaalaa baay'achuun mootummaan namoota akka fedhetti adda baasu isin warri qabsoo keessa dardarbii Haayile Sillaasee turtan Oromoon qubaan beeka jechuudha ollaa sanitti amma beekuun nama rakkisa. Wanni amma qabsoo musliimaa sun jabaatee tokko namni akka malee heddumaateetti eenyu namni wal fakkaata. Daalacha ta'uu qabee hiyyeessi nama wal fakkaata jechuudha. Kanaaf kun mootummaan nama akka adda baasee qabne lorki. Namni keenya immoo magaalaa akkamitti waliin jiraachuun hundi waan uumame qaba jechuudha. Kabiraa namni Oromoo kan qubeen barate namni immoo magaalaa galaa jiru kun hedduu qonnaan bulaan nama qubeen barate jechuudha. Nama reefu Oromiyaa fi qubeen sabbooneessitee Oromeessitee dantaa isaaniif uummata wal fakkeessisattu magaalaa galaa jiru. Kun aadaa magaalaadhaa amaarummaa irraa gara Oromummaatti sabboonummaan magaalaa akka galtu magaalaa akka sabboonumtu godhu jira jechuudha.